Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa wajjin qophii keenya har'aatiin waa'ee saayibar attaakii qabannee isinii dhiyaannee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Saayibar attaak jechuun yeroo namoonni yookiin dhaabbanni tokko eeyyama keenyaan ala bilbila yookiin kompiitara keenya irraa wantoota nuti qabnu hatan yookiin balleessan jechuudha. Gaafa haala kanaa ilaalu salphaa fakkaata. Garuu nama dhuunfaa, dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa baay'ee balaaf yookiin kisaaraa guddaaf kan saaxiludha. Saayibar attaakiin kun gosa baay'ee kan qabu yommuu ta'u, yeroo baay'ee dogongora nuti uumnuunis nu mudachuu danda'a. Akka fakkeenyaatti iimeelii nama nu beeknu fakkeessanii gara keenyatti hidha yookiin liinkii tokko nutti erguun yeroo nuti hidha kana banuuf yaallu odeeffannoo meeshaa keenya irra jiru fudhachuu yookiin haquu danda'u. Gochaan kun yeroo dhibeen koronaa COVID-19 dhufe kaasee kan yeroo durii caalaa heddummachaa kan jirudha. Kanumaan wal qabatee namoonni baay'een intarneetis fayyadamuun mana isaanii taa'anii hojii idilee isaanii hojjechaa jiru. Yeroo dhibeen kun addunyaa weeraree jirutti namoonni hedduun dhimma of eeggannoo saayibar irratti godhamuu qabu waan hin beekneef akkasumas saaxilamoo waan ta'aniif rakkoo guddaa fiduu mala. Bakka jirtanitti liinkii isin quba hin qabaannee fi liinkii garaa garaa isin shakkitan kamuu hin banina. Of eeggannoo godhaa jechuu barbaada. Kanarraa bal'inaan waa'ee saayibar attaak qabannee akka isiniif dhufnu yoo feetan koomentii nuuf godhaa. Galatoomaa.